فون هراكم مالي أدنى تتجديتو مجاتمنا مجاونكم فون هريته ولا ناقل شلشة كيسكو هوكس نانجتشاتو شنت بيتي يرو لمن دي مجور أسفلتي محل الرت يجو أسفلتي قدور رت أسفلتي كونكولاتان دي مرت يجو دا نروكس أكمل تنمني يجو دا هرّيك عليه يجو دا لوكاندا كيستي أمته ناجس ربين جالتا مالكم نما مو بنينس دوغان سنجدا جرّا جرتني هردفتوتا ديدا تيوب بيا كيسا كنجرتني بيا على كنجرتن نغيني واقيوف جالل كينيا تولو رقاري بشال لغاچيتو سمبرها غن سنجدا قتلي وانكيا كبجمتوتا هردفتوتا ديدتي مانيا هر مودنو اجايبا خلفو دندسني خلفان اممان سنر ياو دندا اني غرو سنجلا مرادتن جرا دوغان سنجدا كيسكو جچ اوتوماتيكالي كيسكو وانت بدا المدت وانت يفو هر مودنو كي مال ديدا ارغا كي نوتين هنقلدين نوت هنقوسين مي نوت مياد مودنو هر ارغتسن مي هر نوت ورن نجتريف اني ديتين هر دوغا دبچودا akkuma beekamu ji'a tokkoof soomni gannaadha hin jira egaa sooma qabdii tiira diditti nyaachuu qabdi foon re'ee foon horii wanna baay'eetu jira hin beektan so torban darbe keessatti miidiyaa irratti isin hunduu wanna baay'ee dhageessanii mana foonii biyya sallaa keessatti jechuudha foon harree gurguraatu jechuudha yaa'u seera jala oolanii information kun almost walakkan ummata Itoophiyaa dhaga'ee jira dheena yaada anis dhaga'ee jira manaatiyas dhaga'ee jirti bakka amma alaa nyaachuun baay'ee nama jibbisiisa foon kiiloo tokko birrii kiiloo tokko yeroo ammaa akkuma beektan birrii 1,140 akkana nuurum Itoophiyaa akkuma argaa jirtan baay'ee nama jibbisiisa birriin hin jiru ummanni rakkoo keessa soo jiru garuu kiiloo tokko buusee nyaata waa'ee mudannoo torban tokkoon dura dhageenya kana ilaalchiseetu jechuudha keessi kun jibbisiisa ta'u ijoollee keessi kiyya jechuudha na jibbisiisa ta'u maalli asana gaa jedhee tayyaame ግማሽ ኪሎ jedheetan ajaje jechuudha ግማሽ ኪሎ wanta istiyaante jedheetan ajaje مليون اللي نانجده مال صفاته ونانجده ግማሽ ኪሎ تبيتي قولي ግማሽ ኪሎ موچورا تبسي قولين جيني اوكي جديتو تبيتي سانيسم فيدي فنان akkata saa ta'ee yoo nyaadhu jechuudha joolfoon natti lallaaf arraba kiyya irratti dhangala kalas narfadde foon akkana jireenyuma kiyya keessattuu argeeton beeku yoon xiqqoo akkatti anyaku dhugaa dubbachuudha teestin isaa sinigale teestin isaa wanta biraa natti jechaa jira jechuudha sanaan booda jechuudha anaaf micaa tokko tureeyyu oga hiriyaa kiyya waliin osoo nyaachaa jirru jechuudha keessi koo omaanatti mijoofne foon har'aa kun maaliif adda natti ta'e jedheetoo mijaatimna mijaawonni kun foon harree ta'uu danda'a maalii naan jedhe aboonna akkanaa maalitti yaamta maqaa akkanaa maalitti kaas ta'eetu jechuudha wallolle oga inni akkas naan jedheen booda jechuudha keessi koo naaqla shallasha keessi koo hooqis naan jechaa ta'u shinti beetii yeroo lama deeme ijoollee shinti beetii yeroo lama jechuudha qaumaa keessi koo das naan jedhu foon harreetii wanti kun naan jennaan jechuudha isin gale so sanaan booda draaftii singilii lama nan dhugee ala ugambee booda didhaa naan jedhe mijaan automaatikaalii foon kun foon harreeti naan jedhe irra deebi'eetoo asfaaltii mahal irratti jechuudha asfaaltii gidduu irratti asfaaltii konkolaataan deemu irratti jechuudha nan okkise maal taate innaan bakka manaa kin beetiin ageechanii
Neetti ma jechuu akka dhugaan sin jedha. Mana kimbeetiin ageechanii bakka keessi koona jibbisiise jechuudha. Dabtoota. Sanaan booda jechuudha kimbeetii dhaqeetoo na dhukkube tureeyyuu kimbeetii dhaqeetoo gulukoosii natti godhaniiyyuu isaan xiqqoo ofittan gaddeebi'ee nan fayyeen sin jedha. Walumaa galatti maal jechuu barbaadetan jechuudha. Oromoowwan kiyya firootawwan kiyya ani wantan komadhe tokko jechuudha. Yeroo ammaa kana wanti nuyi dhageenyaa jirru kun jechuudha wanta gaarii akka hin taane aronno akkuma beektan firootawwan kiyya harree jechuun jechuudha wanta baay'ee keessaa rakkoo baay'ee keessaa kan nu baastedha. Fakkeenyaaf gabaa deemuudhaaf jechuudha biitti keessan magaalarraa fagoo yoo taate kuntaala tokko kuntaala lama baachatu jechuudha nu gargaara ta'u harreen jechuudha nu gargaara ta'u yeroo jechuudha yeroo mara yeroo dheeraadhaaf nu dabarsitee nu gargaartee jirti. Garuu amma dhugaan sin jedha harree yoo ijaan argu jechuudha harree yoo ijaan argu keessi koo baay'ee na dabbaraa jira. Keessi kiyya jechuudha baay'ee keessi koo na didaa jira. Na maaliif wanta akkanaa maaliif uumtanii maaliif amalli akkanaa aadaan akkanaa maaliif uumamaa jechuu barbaadetan malee ani hin hoqqisnasi magaalaa Mojoo keessan jira. Foonarree harrees hin jiru garuu dhugaa dubbachuudha hin jira jechuun hin jiru jechuunis hin danda'amu nama sodaachisa. Maaltu beekama kana garuu wanti akkanaa kun maaliif akkana ta'aadha yeroo ammaa kana qaxaleewwan kee nama dabalee ani keessi koo baay'ee na dabbaree jira dhugaan sin jedha. Akkamitti namni jechuudha harree qaleetoo jechuudha lukaandaa keessatti ummata nyaachisa. Rabbiin jaalata maali kun nama moo bineensa dhugaan sin jedha. Sareedha malee kun ilmi haadha oduwaan isaa argadhe dhakaadhaan mataa isaadha dhugaa sin jedha. Mataa isaa jechuudha dhiiga. Akkamitti akkana ta'a? Na keessi koo madaa'ee jira osoo ani ijoollee asallaa ta'e barbaadee ta'u dhiifama garuu ay keessi koo aareetan jira dhugaan sin jedha. Baay'ee na aarsee jira. Anyways maal jechuu barbaadetanii samoona kana anaaf itaalim jechuudha. Yoon foonis bitee galuu yoon wanta adda addaas foonis bitee galu jechuudha mana fooniti. Keessi koo wanta kinoo informeeshinii kinoo harree qalamee minamina kana jechuudha. Keessi koo isa yaada dhugaan sin jedha. Na foonis yoo nyaadhu jechuudha isa yaada keessi koo na dabbara dhugaa dubbachuudha. So wanti akkanaa kun irra deebi'eetu osoo uumamuu baate baay'ee gaariidha nan yaada. Please warreen gocha akkanaa adeemsistan isin hunduu jechuudha stop bakka dhaaba isin namaa miti nama jechuun jechuudha. Nama jechuun wanta gaarii kan yaadu wanta shaggaa kan yaadu jechuudha kan natti fakkaate jechuudha. Harree akkamitti qalan kun nama osoo hin ta'in bineensa natti fakkaata dhugaan sin jedha. So please wanta akkanaa dhaabaa jechuu barbaadetanii akka gorsaati. Anis foon harree sin nyaanne foonuma horii tana nyaadhe jedhee tana mana isinii galee. So isa kana horaa bulaayi baay'een isin jaaladha isin kabaja. Akkasumas warreen biyya Poolaand fi akkasumas immoo biyya maadaa maqaasa raafadhu Roomaaniyaa deemuu barbaadan karaa keessatti na dubbisuu dandeessanii. Plus immoo warreen YouTube bitachuu barbaadan karaa keessatti nattaasaa isin jedha. Qaxaleewwan kiyya baay'een isin jaaladha isin kabaja. Foon harrees hin nyaanne yaa'u isin gorsuu fi jechaan ani qabu isinitti mufanii na irra deebitanii gocha akkanaa akka hin uumne warreen gocha akkanaa adeemsisan jechuu barbaadetanii horaa bulaayi baay'een isin jaaladha. Warreen chaanaalii kana haaraa taatan egaa subscribe fi share gochaa ta'u akka wal bira dhaabbannu isin jedha. Nagaan naa jedha. Ciao.